uffadheen uffaata adii maannaa dhokatan soorata xumureen kan biiftuu gadii rabbi harka gonfoon fudhata innanii gadhuu masiinqoo yesuus harka ulfaataan dhufa jabaadhe. Namoonni tokko tokko qorumsa isaanirra ga'e isaan baafadhe jedhanii yaada taasisu. Isaa baannaan hin danda'amu. Waaqayyoon dhiifachuu. Waaqayyoon dhiifachuu. Isaa kan namaa bahu Waaqayyoon. Ta'een keenya Waaqayyoon gammachiifnee jiraachuu qaba. Waan nurratti ta'e kamiin immoo Waaqayyoon arrabsuu, Waaqayyoon komachuutu hin taane galataan fuula Waaqayyootti dhiyaachuutu yeroo galata keenya ariifachiisa. Kanaaf toloota dhaamseen har'a isinii qabu jireenya Waaqayyootti tolu jiraachuu keessanitti fufaa. Wal'aansoo na baay'atu iyyuu, rakkinna baay'atu iyyuu, namni quba namatti qabu iyyuu warri Waaqayyoo jiraatan akkuma Daawit namni Waaqayyoo jedhe ijoolleen Waaqayyoo jiraatan isaanii katamu, isaanii baru, isaanii salphatu ani takka hin argine waan jedheef dhuguma isinitti malis dubbii Waaqayyooti. Namni Waaqayyoo jiraatu badee hin badu. Obboleettii koo Waaqayyoo jiraatta badee hin badu. Obboleessa koo Waaqayyoo jiraatta Waaqayyo dhuma kee hin balleessu. Dhuma kee hin balleessu Waaqayyo. Dhumni ijoollee Waaqayyoo hin badu. Daawit akkasumaan dubbataniif argeera. Gadi bu'ees argeera. Miidhamees argeera. Wal'aansoo qabamees argeera. Waaqayyo yeroo isaatti waan keessaa baaseef badee hin badu namni Waaqayyoo jedhe. Maayina faarfannaa keessaa immoo namni Waaqayyoo lamatu akka tulluutti ol isa barabaraan jabaatee dhaabatuutiin. Jabaatee kan dhaabatu nama Waaqayyoo amanatudha. Amanannaa keetti bahuuf jireenya Waaqayyoo wajjin kan hin laaffisin Waaqayyo si yaadata. Haaleluyyaa. Sifaa tokko duwwaasanii dubbiseen xumura. Akkas jedha seera keessa deebii boqonnaa 5:32 keessa deebii boqonnaa 5 lakkoofsa 32. Egaa of eeggadhaatii akkuma Waaqayyo gooftaan keessan isin abboometti isa eegaa. Isa irraas gara mirgaatti yookiis gara bitaatti hin gorinaa. Isin akka jiraattanitti gaariis akka isinii ta'utti biyya isa qabachuuf jirtan keessas bara dheeraa akka jiraattanitti karaa Waaqayyoo gooftaa keessan isin abboome hundumaa irra deddeebi'aa jedheera. Dubbiin baay'ee namatti tolu. Sagalee Waaqayyooti dhaggeeffadhaa irra deebi'ee dubbisa. Egaa of eeggadhaatii akkuma Waaqayyo gooftaan keessan isin abboometti isa eegaa. Dubbii isaarraa, seera isaarraa gara bitaatti, gara mirgaatti hin gorinaa. Akka jiraattanii fedha. Gaarii akka isinii ta'uu fedha. Bara dheeraa akka jiraattanii fedha. Biyya abdii keessanii akka geessaniif jedhe seera Waaqayyoo raawwachaa jiraadhaa. As goraa achi goraa furmaata barbaadaa jedhamti. Waliinnaa karaa sabaa barbaadaa, karaa ittiin rakkina keessaa baatan barbaadaa jedhami. Dhaabadhaa Waaqayyoon eegaa. Dhaabadhaa Waaqayyoon eegaa. Rakkina keessaa kan isin baasu Waaqayyoodha. Gaaffii keessan kan deebisu Waaqayyoodha. Bitaaf mirgatti hin godhinaa. Isin akka jiraattanitti namni jiraachuudhaaf seera Waaqayyoo raawwachuun dirqama jechuudha. Namni jiraachuudhaaf abboommii Waaqayyoo eeguun dirqama jechuudha. Lakkoofsa 33. Isin akka jiraattanitti gaariis akka isinii ta'u. Namni gaariin akka isaan taane barbaade hin jiru. Hin dhabamani. Wanti gaarii utuu namaa ta'e namni barbaade hin jiru. Garuu namni gaarii akka isaa ta'uuf maal gochoota qabu dubbata kutaan kun. Gaarii akka isinii ta'uuf seera Waaqayyoo raawwadhaa. Abboommii Waaqayyoo raawwadhaa. Tola jedhaa Waaqayyoo jiraadhaa. Ani sana sirriitti hima.
gaarii akkasii ta'uuf galgalli keessan akka bareedu waaqayyo wajjin hafuudhaaf xumura bareeduudhaaf galgalli keessan akka bareedu bitan mirgatti hin godhina. Amanaa waaqayyoon eeggadhaa. Waaqayyo firdii qajeelaa ijoollee isaaniitiin kenna. Haleluuyaa. Namni ameen jedhee jiru waaqayyo firdii qajeelaa ijoollee isaaniitiin kenna. Haleluuyaa. Dhaabatanii warra eeganiif. Akkuma isiniin jedhe ijoolleen waaqayyoon rakkifamu, ijoolleen waaqayyo gadi bu'u, ijoolleen waaqayyo hinaatu garuu guyyaan gadda isaanii xumurame immoo dirree moo'ichaa akka qaban dagatinaa isiniin jedheera. Laftitti waaqayyoon eeggatan iddoon itti waaqayyoon eegan ila waaqayyo sin yaadadha siin jedheera ta'uu danda'a. Waaqayyo bara lakkina kee dabarsa siin jedheera ta'uu danda'a. Simmiladha akkasitti sin hambisu siin jedheera ta'uu danda'a. Eeyyee waaqayyo hin jedha akkuma dubbate simmoo hin raawwata. Garuu lafatti waaqayyoon eegan lafa qaba. Iddoon itti waaqayyoon eegan iddoo qaba. Bakkeema keessa adeemaa waanuma argan hojjechaa waanuma argan qaqqabaa waanuma argan dubbachaa waaqayyoon isa jedhee naa raawwata. Waaqayyoon eega jechuun hin danda'amu. Lafatti waaqayyoon eegan sinitti maal jira? Rakkina keessa dhaabatanii qorumsa keessa dhaabatanii jecha baachaa wal'aansoo baachaa waaqayyo guyyaa kana hin dabarsa waaqayyo bara naa fida jechaa akka itti eeggatan olii qabsiiganii miti nama abaaraa miti firdii jallisaa miti yaada waaqayyo raawwachaa seera waaqayyo jiraachaa iddoo waaqayyo nama arguu danda'utti waaqayyoon eeggatu. Akkasitti tarii namoonni tokko tokko jiraachuu dandeessu. Waaqayyo asitti dhufa yoo ta'e as dhiiftanii iddoo kan biraatti waaqayyoon kan eegdan. Waaqayyo lafa barbaadetti siin dhufu. Lafa isatti hin tolletti siin dhufu. Dirree san gammachiifne keessatti gara kee dhufu waaqayyo. Iddoo ulfina isaa mul'isuu qabutti, iddoo isaa argamsiisuu qabutti gara kee dhufa waaqayyo. Kanaaf lafti ati dhaabattee waaqayyoon eeggachuu qabdu. Hoobii isaa yaada isaa keessa seera isaa keessa dhaabattee waaqayyoon eeggachuu qabdu. Siyyuuni namni sitti kolfu malee seera waaqayyoon eeggachaa seera waaqayyoon jiraachaa waaqayyoon eeggadhu waaqayyoon yoo sadii balee sii dhufa. Akkasidha. Abbaan qomoo qonnaa lama lakkoofsa tokko. Lafa dhaabatanii eessi eeggatan dhaabattee si eeggadha. Koobii koora dhaabattee si eeggadha. Waan si koowwaddeellee qaba hin abbaan qomoo. Gaaffiillee nan qaba. Walitti qabaa jira dubbii koo sirrii jira hubadhaa. Gaaffiillee nan qaba. Rakkinillee mana koo keessa jira. Garuu olii gadi hin fiigu. Furmaata barbaacha olii gadi hin kaadhu. Waan harkaan hin qabu. Mana eegee dubbiftuu hin naqu. Garuu gaaffii qaba rakkinan qaba komii qaba. Iddoo dhaabbatan dhaabattee si eeggadha kaa'e. Yoo dhufte achumatti naa gochu. Yoo na millatti asumatti na milladhu seera kee jiraachaan si eega. Yaada kee jiraachaan si eega. Qajeelfama kee raawwachaan si eega. Abboommii kee eegaan si eega. Achumatti naa gochu. Laftitti waaqayyo namaa dhufu yaada isaatti dha. Haleluuyaa. Iddoo nama kaa'itti nama beeka waaqayyo. Obboloota koo hin bulchaacha'inaa. Olii gadi hin fiiginaa. Furmaanni waaqayyo harka qofa jira. Gargaaruuf waaqayyo gahaadha. Jiraachisuuf waaqayyo gahaadha. Wallaaluuf waaqayyo gahaadha. Lafaa nama kaasuuf waaqayyo qofti gahaadha. Ni akka jedhaa dubbadhaa. Anaaf waaqayyo qofaan gahaadha. Asin jirtan dabalaati waaqayyo qofaan anaaf gahaadha. Eeyyee waaqayyo qofaatu siif gahaadha. Waan biraan barbaadin, gargaarsa namaan barbaadin, eegee dubbiftuun barbaadin, waaqayyo qofaan mana keef gahaadha. Waaqayyo qofaan rakkina keef gahaadha. Lafa dhaabatan eeggatan qofa dhaabatu isa eeggatu. Toolarraa gaaddeetta yoo ta'e, karaa waaqayyoorraa gaaddeetta yoo ta'e, ofitti dheeressaa jirta. Shaada waaqayyootti deebii yeroo furmaataa gabaabsi. Mucicceedha Luqaas boqonnaa 15. Erga yaada isaa naanneffatee mana abbaa isaatti deebi'e simannaa ta'eefi wayyaa geeddirameefi hin yaadatame mana abbaa isaa keessaa iddoo argate. Yeroo rakkina namaa gabaabbachuudhaaf gara yaada waaqayyootti deebi'uun ni qabata.
waaqayyo karaa yaada isaatti deebinee iddoo dhaabatanii eeggatan dhaabanii akka ishee eeggannuuf ayyaanni waaqayyo ganama kana hunduma keenyaaf haa baay'atu. Achi dhaabannee si eegan egaa hambaa koo. Attaamis waan waaqayyo iddoo kaa'e itti beeka. Iddoo kaa'e barbaacha dhaqee iddoo dhaadhame. Lafa waaqayyo si arguu danda'u. Lafa waaqayyo itti si millachuu danda'u. Dura waaqayyoon gammachiisu dhaabadhuuti. Isa si milladha, isa si yaadadha siin jedhe sana. Waaqayyoon eeggadhu, waaqayyo dhugumaan si yaadata. Sagalee dhageenya waaqayyo nuuf eebbisuu hin kadhannaa. Miilla keenyaan dhaabannee waaqayyoon kadhannaa. Warri dandeenyu dhaabannee kadhannaa. Jireenya waaqayyotti tolu jiraachuu. Karaan si harkaa kan bade karaa kan wallaalte burjaajaa kan jirtu. Maaliif natti dukkanaa'e ani akkuma namaatti dhaladhe miti. Gaaffiin maaf narra dheerate wallaansoon koo maaliif baay'ate. Yeroon yaadatamu koo maaliif gabaabbate. Maaliif narraa fagaate inni ani yaade ani dheebodhu. Marmaarsi lafa onaa maaliif narra ture kan jedhu waan tokko isinitti hima. Millatamuudhaaf yeroon gabaabaadha. Yaadatamuudhaaf yeroon gabaabaadha. Naannoo faayida ilmi waaqayyoo. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 3:11 dafeen sii dhufa. Saqafduu of harkaa dhabin gatii keetti deemnufa. Saqafduu jabeessii qabii. Amanamummaa na wajjin qabdu, qajeelummaa na wajjin qabdu. Ana wajjin jiraachuuf jecha seera koo eeguuf jecha namaan miidhamteetta. Haalaan miidhamteetta. Waan argachuu qabdu baay'ee seera koo eeguuf jecha dhabdeetta. Naan dhufaa. Naan dhufaa. Naan dhufaa. Naan dhufaa lafaan si kaasa. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoos si dhufaa. Yesuus Kiristoos si dhufaa. Sittani obboleettii koo. Sittani obboleessa koo. Obsikee kan nume dhaabatte eeguudhaaf obboleettii kan laafi. Darada lama sheetraati baloo raadiyaana. Lorraati baloo toromoo gontiraa dhaaba. Haleluuyaa. Akka kan namni garatti kottu kan namni. Karaan furmaataa Yesuus bira jira. Waaqayyo ganama kana karaa sitti agarsiifata. Waaqayyo ganama kana kallattii sitti agarsiifata. Karaan sarkaa malee hafu. Kallattii dhabdee joonjaa hin haftu. Dhimmaan dhangalaasaa hin haftu. Faanni waaqayyo ganama kana gara mana kee dhufa. Faanni waaqayyo ganama kana gara kee dhufa. Haleluuyaa. Juraatu dhufi waaqayyo wajjin gatii kee gurgurtaa. Juraatu waaqayyo wajjin komatii waaqayyo sana nagoote gara nagoote jedhin har'a ga'uun tolinu gargaarsa keeti ammas jireenya koo akka barbaadde godhi jedhi itti kenni waaqayyo yaada kee garaa kee deeffadhu abbaan kee si millata rakkinni keetti guutu waaqayyo filuuffate. Karanda karaa nama baay'ee harkaa baree jira. Nama baay'eetu biratti deebi'uu dhabee jira. Wallaansoo gochuu dadhabee baay'eetu qimmatee boo'a. Waaqayyo barbaade furmaatadha. Inni karaan agarsiisa ijoollee kootti. Warra kallattii dabalu warra karaa harkaa bareetti kallattiin agarsiisa. Yaada koo jiraatan jedhee sagalee fideera. Jireenya qajeelaa jiraatu fuula waaqayyo malee. Rakkinni boo'ichi wallaansoo kee kun akka itti hin furne abbaan kee dubbachaa jira. Jesus, 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 Jesus. Jesus.
agarsiisa millata fakkeessa inni waaqa jiru si millata hin gabaasa guyyaa gadda kee hin gabaasa mani isa lafatti dukkanaa'e Wopsi, eeggannoo